Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a wanti nuyi waliin ilaallu jechuudha. Gabaabsinee akkamitti profaayila immoo haala bareedaadhaan hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Ammas wantoota adda addaa jechuudha. Aappii nu gargaaranii aappii markaza hojjechuudhaaf nu gargaaran aappii lamatu jiru. Aappii tokko isa kana jechuudha. Tokko immoo Pinterest jedhu kana. Aappiiwwan kana lamaan irraa akka itti fayyadamnu waliin ilaalla jechuudha. Aappii kana fayyadamuudhaan wantoota babbareedoo hojjechuu dandeenya. Wantoota nuti hojjechuu dandeenyu aappii irra seennee waliin haa ilaallu jechuudha. Aappii kanarra seennee aappii kana akka itti fayyadaman xiqqoosee waliin ilaallee isa booda aappii bakka itti baakgiraawundii irraa buufatan illee waliin ilaalla jechuudha. Asirratti kana irraa balleessina lafa dileetiin kana tuqannee yeroo wanta akkasiin of dhufu kana tuqannee kaane dileetii tuqnee irraa balleessina jechuudha. Isa booda ida'uu tuqanna. Ida'uu tuqannee ida'uu asirra jiru tuqannaa jechuudha. Bakka isaa yoo sitti agarsiisan ta'e kunoo as tuqannaa jechuudha. Ariifadhee viidiyootu dheerata waan ta'eef ariifadhee waraabuu jira dhiifama. Kunoo asirra tuqannaa jechuudha. Asirra tuqannee booda firoom galarii isa jedhu tuqanna. Firoom galarii erga tuqannee booda kunoo galarii nuuf fidee jira. Asirra tuqannaa. Erga asirra tuqannee booda footoo as keessaa qabnu irra galfanna jechuudha. Footoo nuti as keessaa qabnu footoo babbareedaa ta'uu qaba. Footoo nu irratti hojjechuu qabnu ta'uu qaba jechuudha. Footoo sila buufanna. Bakka buufannu deebinee waliin ilaalla. Amma fakkeenyaaf kunoo asirraa waa wayii fudhadhee ilaallu. Kana fudhadhaa. Asirratti fudhadhee yeroo hin jedhu yoo yuutuubaaf hojjenna ta'e asirra goona jechuudha. Yoo iimoodhaaf hojjenna ta'e kanarratti sin ta'a. Rakkoon qabaatu jechuudha. Isa booda kan tiktookaa kan wantoota hundaa'u kun asirra jiranii asirraa wanti nu barbaachisan kan immoo isa kana jechuudha. Raayitii goona isa booda. Raayitii erga goonee booda as saaqamne harkifanna. Erga harkifannee booda itti barreessudha jechuudha. Amma ka wantoota kana amma jechuudha wantoota akkasitti hojjechuun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Akkasitti hojjechuun yeroo biraallee viidiyoo biraa isiniif qabadhee dhufa. Akkasitti hojjechuudhaaf ofii keenya haala bareedaadhaan hojjechuudhaaf akkamitti hojjenna kan jedhu akkamitti ifaa bira geeffannee geeshina akkam goona kan jedhu viidiyoo biraadhaan walitti deebina. Ammaaf kanuma biraa irratti hojjenna jechuudha. Kana ni buufanna. Bakka buufanne saniif erga finnee booda asirra gashina. Asirra gashinee maqaamatti barreeffachuu qofaa jechuudha kun. Maqaatti barreeffachuu ammoo karaan amma dhaqee argaa jirtuun se'a. Karaan amma dhaqee kunoo eda'uu kanan tuqa jechuudha. Eda'uu kanan tuqe. Eda'uu kana tuqee yeroo jedhu tekstii naaf fide. Tekstii akka jettu si'a lamaan gadi tuqa. Erga hin tuqee booda irraa balleessanii yoo tekstii jedhu irraa balleessee irratti barreessa jechuudha. Amma ani markaza wayii itti barreessu markaza Imaamoo Ahmada jedhu. Imaamoo Ahmad jedhee itti barreesse akkasii booda okee hin jedhaan. Okee erga hin jedheen booda kunoo akka kanatti naaf fidee jira. Yeroon akkasitti naaf fidee jedhu akkamitti itti marsinaadha amma. Akkamitti itti marsinaa kan jedhu akkas goonee kaanee itti marsina jechuudha. Deemnee kalarii isaa yoo jijjiiruu barbaanne jechuudha barreeffama kana as tuqannee kalarii jijjiirra. Kalariin isaa yoo nu ta'uu dide kunoo yookiin kanatti jijjiirraa yookiin gurraacha yookiin wanta diimaa amma adiimatu naaf ta'a waan ta'eef achirratti diimaadha. Adiirra godhadha jechuudha. Adiirra godhadhee as deema. As deeme firoontiidha kun. Firoontii jechuun kuni akkaataa barreeffama sana akka inni itti taa'u akkamitti akka taa'u qabu gabaabbatee dheerate jechuudha. Istaayilii barreeffamaati jechuudha. Ilaa akkasitti yoo taa'e kunoo akkasitti furdisnee barreessuudhaaf jechuudha. Wantoota adda addaatu jiru egaa firoontii kana keessa. Akka itti qubee kanallee akka qenebbiraa wayii fakkeessinee jechuudha kaa'uu dandeenya jechuudha. Qenebbiraa fakkeessinee yeroo keenyu haala adda addaatiin asirratti wantoota adda addaatiin asirraa gochuu dandeenya jechuudha. Akkas goone erga kaanee booda okee jennaani asirra dhufnee akkamitti itti marsinaadha amma. Istaayiliin isaas ni jira. Istaayilii adda addaa istaayilii haala kanaan jira jechuudha. Istaayilii isaas ni ilaalla. Isa booda dhufnee asirra goona. Asirra dhaannee booda kan akka goona qabne jechuudha.
kan qabu jiru kan argatan. Yeroon asii achi deebisu akkana naannessa. Yeroo akkasii immoo akkana. Yoo amma kan biraa barreessuu barbaanne markaza Imaam Muhammad jedha. Markaza Imaam Muhammad kana amma akkana godhee itti naannessa jechuudha. Haala ajaa'ibatiin kun bareedee jira. Amma kanaan itti ol naannessuu barbaade. Akkam godhaa? Irrumaan tuqadhe. Isumarra tuqadhee ka'een achi deebi'a. Achi deebi'een koppii godha. Koppii godhee amma fakkeenyaaf koppii godhee jira. Yookiis immoo barreeffama biraa asirratti markaza quraana, huruufa, aqiidaa, kitaaba jennee itti barreessuu barbaanne akka itti barreessina. Isa booda asii walitti naannessa. Asii walitti naannessuudhaaf akka goona. Sila asii achi akkas goone amma immoo asii akkas goone finnee walitti geeshina jechuudha. Yoo inni guddate kana saalii isaan xiqqeessina. Xiqqeessina yoo jenne dhufee itti nuu gala jechuudha. Bakka xiqqeessinu waliin ilaallu. Istaayil bakka jedhu irratti sirreessina jechuudha. Asumarra deemne istaayil bakki jedhu asirra istaayil dhiifamaa wajjin istaayilii saayiz jedha kun saayiz bakka jedhu kana tuqan kunoo akkanatti xiqqeessina jechuudha. Guddisuu illee barbaanne amma barbaanne guddisuu dandeenya. Kunoo akkanatti xiqqeessina. Akkanatti xiqqeessina jechuudha. Xiqqeessinee kunoo haala ajaa'ibatiin finnee itti geeshina jechuudha. Kunoo haala ajaa'ibatiin dhufee itti nuuf galee jira jechuudha. Yoo barbaanne Amaariffaa yoo barbaanne Oromiffaan bakka kana finnee geeshuu dandeenya jechuudha. Bakka kana qofa osoo hin taane kan ammoo akkamitti akkas asitti naannessuu dandeenyu illee ni jira. Isallee asumaan kunoo as dhufnaa jechuudha. Asumaan as dhufnee akkamitti akka akkana goonee karaa inni jal'ate irraa jechuudha. Akkamitti akka naannessuu dandeenya? Gara itti naannessuu barbaanne hunda'u itti naannessinee itti sirreessina jechuudha. Karaa hundayyuu akka itti sirreessan ni qaba. Baay'ee har'agaa kanuma waliin ilaallaa viidiyoon dheeratee natti fakkaata. Asumaan iyyuu akkas goonee erga kaanee booda lakkoofsa illee itti barreessuu dandeenya asumaan jechuudha. Karaan akkasitti sanaan lakkoofsa itti barreessuudha namoonni baay'een hin beekne. Lakkoofsa kanarratti tokko tuqanna lakkoofsa tokko immoo fakkeenyaaf lakkoofsa itti barreessu lakkoofsa lama lakkoofsa kennuuf barbaadde yoo ta'e namaaf jechuudha. Kunoo asii qabannee dhumna. Wanti asirraa achi as namaan bahu yoo eeggatanii qaban malee jechuudha. Eeggatanii qabanii achi as baasan. Kunoo harka socho'u jira. Achi as namaan bahu jechuudha yeroo baay'ee akka itti qabantu jira. Qabanii irraa baasan jechuudha. Obsaan na eega. Kunoo asirraa fuudhanii qonnaa hojjechuu didee jira. Akkanatti itti barreessina jechuudha. Itti barreessinee iyyaalla akkasumatti yaallee itti barreessina. Amma viidiyoo dheerachuu jira malee akka ajaa'ibaatti fiduu dandeenya jechuudha. Akkas erga goone booda hin qabna achuma qabnee achi as harkifna. Kunoo jala isaa qabnee achi as harkifna jechuudha.
Kana irratti barreessuudhaaf jechuudha. As tuqanna. As erga tuqannee booda akka nuti itti fiduu dandeenyu namoonni baay'een as namaan deemu wanti achi as namaan deemu waan ta'eef akkana goona. As tuqannala irraa achi as bunnee barreessina jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin. Maalatti malee kanatti kana goonee kaanee akkas goona. Erga akkas goonee booda haala ajaa'ibaatiin nu dhufuu danda'a jechuudha. Kunoo asirra finnee geessinee kana isaa qabnee guddisna amma. Guddisuu yoo barbaanne lakkoofsa mataa isaa irra tuqannee kunoo akkana goonee guddifna jechuudha. Lakkoofsa nama barbaanne sana akka itti barreessinee kanatti biratti barreessuu dandeenya jechuudha. Asumaan yoo erga goonee booda save as message jedhu kana tuqanna. Save as message kana tuqannee erga inni kana nuuf fidaa save to gallery bakka tuqannee haala ajaa'ibaatiin hojjechuu dandeenya. Namoonni viidiyoon keenya isinitti tole like gochuudhaan. Did you know? Staying on medication protects you and your loved ones. It keeps you healthy and